suuraa isaa kana suuraa isaa kana waan irraa barachuu qaban kan adda addaa dabarseetu kan jira. Anas waaqayyo na gargaaru uumamti guyyaa tokko argachuu hin danda'u waan ta'eef garuu namoota biraatis amma ergananii wannoo jedhe jechuudha. Ergananii qarshii na nyaatee raawwatee erga kanatti natti mufatee buluukina godheen booda oduu yeroon dhaga'u sibichaa miti nama kan biraatirraas dubartii tokkorraa nyaatee jira jedhanii natti himanii jechuudha. Illee gaariidha. Wanna sitti muu barbaade wanna haaraa miti namoonni kanirraa barachuu akka irraa baratan jedhee tanan beektaa'e. Mucaa tokkoon wal beekna jechuudha. Namoonni biyya kootiti anis nan beeka. Maatii kiyya keessaa immoo maazarii kiyyaa fi siistarii kiyyatu beekaa jechuudha. Oduma wajjin jiraachaa jirru. Kazaani obboleechi isaa immoo mana baankii keessa hojjetaa jechuudha. Obboleechi kiyyaa mana baankii keessa hojjetaa naan jedhe jennaan nan beeka koo ishee jennaani kanaafuyyuu ati qarshii ergitii waan adda addaa si astakakkalchiisitana nani baankitti sii galcha namana naan jedhe achumaanaan okay waan astakakkalchiisu jira si kan astakakkalchiisanaan jedhe ishiin jedheeni anis akkuma inni naan jedhe san godheetanan birrii kana 20 baankii galcheef jechuudha. Baankii galchee ifama guddaa addaan cichitaa jira. Akkana naan jedhe 20 kana na bira gaheera naan jedhe bilbilee gaafannaan okay akkam gootere na sirreessa jirta jennaan si sirreessan jira biraazarii kiyyatti kenneera qarshiidha inni immoo waan adda addaa achi keessaa baankii san keessaa hin beeka waan ta'eef si astakaakkala si sirreessa naan jedhe okay jedheeni kazumaan dabalataan immoo bilbila naaf ergii bilbila 2 naan jedhe mana bilbilaatis qaba mana puulitis qaba jechuudha. Maqaasaa yoo barbaadde immoo maqaasaa Fayyeeraa jedhama. Iddoon dhaloota isaa Kusaayee jedhama. Iddoon amma jiraachaa jiru immoo Aanaa Ejeree keessa jechuudha. Sin jedha kazaan bilbila 2 naaf ergii bilbila tokko fi gaafan barbaade tokko immoo godhanyaa kootiifan barbaade naan jedhe Samsungidha. Okay jedhe tan bilbila kana 7,700 jechuudha. 7,700 narraa bitaa jechuudha. 7,700 assaabee ergeef jechuudha bilbilicha. Kazaan bilbilicha sanis birriina ol kecha'ee 20 sanitti si dabalee si ol kaayera naan jedhe. Okay jedheeni kazaan jennaani bakka jennaan amma sirra deebee raawwateeti birriin kee ol si dabalaa jira amma si ol kaan jira waan ta'eef ammas birrii 20 naaf ergi astakaakalee erga tokko si erga birriin kee immoo baay'ee ol guddata maaliif biraazariin koo achi keessa waan hojjetuuf mana naan jedhe. Okay omaa rakkina hin qabu siifan ergaa nama biyya tokkootiin jedhe in kakatee waa'ee wangeelaa baasee mana jedhe jechuudha. Kazaan jennaan okay omaa rakkina hin qabu ati sa'atu waa'ee wangeelaatiin kakatee omaa rakkoon qabu jedhe tanan ammas deebisee 20 ergeef jechuudha kan. Kazaan bakka walitti sabasabii galchiti baankitti naa sirreessiti buukii keessa naaf ergi naan jedheeni buukii haaraatu ba'ee buukiin haaraan ba'e kun immoo si baasee jira maqaa kee si galmeessee suura keetis naan jedhee suura kootis suura ergeefin tureyyuudha. Suura kee hundumaa baasee astakakkalchiisee achirratti birrii guutuu bichaan naaf naan jedhee kazaan asuma siqee raawwattee jijjiirame sagalee siyoon ergees sagalee isaa kana dhaggeeffateetuma zim jedha naaf hin deebisu wanuma tokko lakkistolee sin jedhu zim jedheetuma bakka zim jechuu jalqabee jechuudha jijjiiramuu jalqabee kazaan maaluma taatee jijjiiramtee yeroo jedheenis bakka umayyuu sagalee tokkollee naaf hin deebisu sin jedha. Anna kanarraan kan ka'e indee bakka dubbiin kun akkuma ijoollee kaanii ta'uufan deemaa jira miti jedhee sanan isaanis gaafadhee jechuudha. Bakka kazaanii okay seenuko ifama guddaa sin jedha maaliif jisuustu godhaftee turteeyudha. Sababa kana jedhee tan irraa ba'ee jechuudha. Deebisee sagalee sin hin ergin. Okay itti fufeessitti maa jechuudha. Kazaan amma sirra deebi'ee raawwadhee tanan 20 ergee fi bakka ammaa hundumaa xumureera. Kanaafiyyuu baankitti naa galchiti wanna buukii kootiif kan naa baastes suura kee hundumaa siif erge waan ta'eef naaf ergi suura. Okay seenuko ifama guddaa sin jedha maaliif
sababa kana jedhetanii irraa ba'e jechuudha. Deebisee sagalee siin yookiin okkee itti fufee sitti himaa jechuudha. Kazaan amma sirra deebi'ee raawwadhee ta'an 20 ergee fi bakka ammaa hundumaa xumureera. Kanaafuu baankitti na galchiti wanna bukkii gootiif kan na baastes suura kee hundumaa si erge waan ta'eef naaf ergi suura bukkii gootii jedheeni ashinaan jedhee okkeenaan jedhee amma torban tokko mana akkanatti bakka seerumaan na wajjin haasa'aa tureeyyuudha. Kazaan achumaan na wajjin haasa'aa oduma turu gaaf tokko guyyaa isaa sanbata guddaadha. Yeroon bilbiluuf hin kaasu indee maal ta'ee jedheetinan dhiisee galgala sanis bulee gaaf hojjaa dura ammas bilbileef deebisee bilbilaan hojiirra jira. Egaa nama san hojii hin banu jechuudha. Hojii kan hojjetu inni mana bilbilaa qaba. Mana puulii qaba jedhanii kassareet akkuma sin jedhe kassareet cufe jechuudha mana puulii sanii. Sin jedha kanarraan kanaafee kazaan gaafsan hojiirra jira. Nan jedhe hojii ganama kanaan jalqabdamu moon jennaaniin eega nama kana hojii jalqabaan nan jedhee bakka akka nama tuffii tokko taasa'ee ምናምን jedhee ishii jedheen dhiisee ammas irra deebi'ee yeroon bilbila hin kaasu booddeetti sagalee serginaaniif sagalee kiyyaas jechuudha naaf hin deebisne jechuudha azum jedhee kazaan sagalee naaf deebisee birrii maaliin na biraa qabda bakka fillafiitti dhuma jechuudha bakka guyyaa sana akkana rifadhe dhugaa waaqayyo namni jechuun kushinaa nama keessa deemaniit dafqaniit waan hunda ta'aniit argatu bakka baay'ee rifadhe amma obboleettii kee waamatti rifadhe jechuudha. Eshi amma sistarii kee waamatti rifadhe sistariin keenya immoo olluma sanii kazaan sistarii waamanii maal taate mucayyoon indee fala maaliitu kunism jettee dhaabbatti bakka hin boochism jettee jedhanii bakka himimmaan miti dhiigan bo'ee dhugaa waaqayyo sitti. Kanaafuu namoonni kan biraa kan barbaadu jechuudha. Ijoolleen keenya biyya Itoophiyaa jechuudha. Shamarran Itoophiyaa biyya Arabaa keessa kan jiran akkanuma jedhanii nama tokko wajjin Facebook wajjinis haasa'anii deebisanii himuudhaanis maayidhaan jedhanii wajjin haasa'anii amma birrii namarraa fudhatanitti afaan gaarii haasa'u boodammoo waan hin taane haasa'u jechuudha. Gazzaba erga namarraa fudhatanii buluukii godhanii bakkaatti dhiisu akkuma nani nyaatame akkuma bishaan itti naqme kana jechuudha. Asin jedha kana narraa barachuu qabu jedheetanani waaqayyo waaqa sodaate qarshii koonaaf haa kennu yookaan immoo bakka ijoolleen Itoophiyaa kana narraa barachuu qabu jechuudha. Mana namaa keessatti dafqa isaanii hundumayyuu deebisanii dhiiraaf yeroo eeganii nyaataman jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Asin jedha sareetiyaa dhaafuyyuu bakka waaqayyo jabaadha. Atis naaf galatoomni baay'ee sin jedha. Suuraan isaa isa kana waan irraa barachuu qaban kan adda addaa dabarseetu hin jira. Anas waaqayyo naa gargaaru uumamti guyyaa tokko argachuu hin danda'a waan ta'eef garuu namoota biraatis amma ergananii wannoo jedhe jechuudha. Ergananii qarshii na nyaatee raawwatee erga kanatti natti mufatee buluukina godheen booda oduu yeroon dhaga'u sibichaa miti nama kan biraatirraa isa dubartii tokkorraa nyaatee jira jedhanii natti himanii jechuudha. Jedhanii natti himanii sibichaa miti jedhanii ani boonnin jechuudha. Kanaafuu jechuudha bakka namni of eeggachuu qabu kanaan boodas jechuudha mucaan kun kanumaan jechuudha kanumaan gadi hin taa'u jechuudha ammas taanan jechuudha dubartiin kamiyyuu taanan of eeggannoo cimaa godhachuu qabu jechuudha. Nama biraatis akkasuma jedhee attaallalee raawwatee akka qarshii isaanii nyaanni jechuudha. Kanaafanii bakka atis waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii kan isa kana gadi naa lakkisi dhiifama wajjiniinis jedha tiroota. Yaada biraa koo yaada kana ni qabu jechuudha. Akkuma ijoolleen narraa baratan barbaada jechuudha. Bakka guddaa namaa keessa iddoon taane beela'anii dheewwatanii harki isaanii ciccitee jechuudha. Dhukkuba adda addaatiin rakkachaa kan jiran jechuudha. Bilbila soo qabaata feesbuukii soo banata feesbuukii yoo banata waan adda addaa sagantaa adda addaa irra dhaggeeffachuudha malee nama wajjin haasa'u akka naasofne akka nama wajjin haasa'u
irraa of qottaban jechuudha. Maaliif seete har'a isaan namatti fayyadamanii qarshiidhuma nama hanga namarraa fudhatanitti nama attaalan jechuudha. Dhiirri immoo dhiira hunda odoo hin ta'in jechuudha jira duuriyyeen bakka kan akkanumaan dafquma namaa nyaachuudhaaf kan bareechuudha. Waaqayyo guyyaa tokko isaa gallaxuu isaan oolu. Garuu ammasittuu jechuudha nuuf eeggannoo cimaa godhachuu qabna. Maaliif yaanis attaalamee tananii dogoggoree cimaa keessa galee tananii qarshii kana hunda of nyaachise jechuudha. Isaanis ammas taanaan borus taanaan har'as taanaan bakka ammas kanaan boodas akka hin dogoggorreessin jedha. Dogoggora cimaan hojjedhe jechuudhaani maaliif qarshii koo erguun qabu bilbila koo erguun qabuun tureeyyuudha. Ammas dogoggora kootirraa baradheen jira. Kanaafuyyuu isaanis akka hin dogoggorre jechuudha irra deebi'anii akka bakka of jijjiiranii akka waan aasaa adda addaatirraa of qottaban jechuudha. Waa'ee qarshii kanaatirraa fa'aa keessattuyyuu namni hundumtuyyuu kana ta'a jechuu odoo hin ta'in nama amanuu miti, nama bara kana amanuu miti yoomiyyuu taananii bakka maatii koo ofiitu yeroo ta'e fakkeenyaaf dafqaniitoo abbaa warraatu yoo ta'e yeroo hunda qarshiif erguun dirqama miti. Maaliif seete yeroo biyyatti galte dubartiin kun isuma wajjiniin jiraatti, isuma wajjiniin qarshii kanatti fayyadamu waan ta'eef tirfiin namni sammuu ta'u namoota meeqatu jira, nageenyu baay'eetu jira. Har'aa achi biyya ormaa keessatti goda ormaa keessatti rakkina baay'ee rakkina cimaa keessa darbanii jechuudha. Bakka garaa sun akaffaa beektaa gisee kana fa'aa dhaga'u. Anis bakka narra darbeera haareera bakka sisteriin keessi dhiis bakka kun hundumtuyyuu hin darba waan ta'eef waaqayyo isa gaafata guyyaa tokko akka qullaa saambisummoo ati hin xaraxarin naan jettee na sussubbee minaamin biyya ormaa keessatti akkana ta'uun hin barbaachisu naan jetteetti waan ta'eef ani tokkoffaa kam narraa barachuu qaban bakka qarshii namuma tokkotti illee erguu hin qaban jechuudha. Ofii isaaniitii ol kaawwatanii yeroo galaan seera itti fayyadamanii ittiin hojjechuudha malee namatti erganii naa ol kaadhaa jechuun bakka namni qarshii argitaanan hin jijjiirame jechuudha. Namni haatuu fi abbaan ofiituyyuu hin jijjiirame. Maaliif seete bakka kanaafuyyuu nama hormaa dhiisiisin jedhaa kan biraa kanumas sin jedhaa galatoomii baay'ee guddaa baay'ee galatoomii ati ijoollee biyya harabaa keessa jiran hundumayyuu akkanatti sassaabdee haasofsiistee yaada nu barbaanne akka haasofnu kan nu taasistee jechuudha. Baay'ee galatoomii waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu eebbifame seenuu kiyyaa baay'ee si jaaladha.